Jana ma fura kadaba kesa Utan farsa Kero farsa lencho robia kesa Abba vedeote akkasi miidiyaa laatanii mubaarikii qabsiise maalo jettanii wal lolaa turtan argaan ture gadi ba'ee akka ulfiitti kennu qabda akka inni qabsiifne dubbachuun koo akkasinii yaada intaane keessa galtanii ilaalcha intaane keessa galtanii waan intaan dogoggora akkasiin dubbanne maaliif waan ta'e qulqulleessuun gaariidha gaafa sana walitti bu'iinsa uumame gidduu galeetanii poolisiidhaan wallalee hidhame isa kana akkasitti baradhaa dhuguma sabaa isa miidhaa immoo inni iyyuu dubbateera sa'aatii sana miira keessa galee darbachuusa ta'uu dhawsa ta'uu dogoggoran akka ta'e ofitti fudhatee maanguddoo irra immoo hin darbamaa hin darbamu eenyunu maanguddoo darbuu hin danda'u kunoo jaarsoliin abbaa keenya taanu hedduutas jiru hiriyoonni keenyas itti dabalamanii haala kanaan xumuramee afoona lillaa walii jedhamee akkasitti dhumatee jira kanaaf Ambakkee sana dhungatte boqoo nama deessee kanaaf wali yaadne torban tokko wali yaadne keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin Abba jaalladhaa kiyya maa gammad isiniin kabajaa dubbiin akkasii namoonni hedduun immoo bilbiltanii cinqamaa turtanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gara kootiin hedduun keessan bilbiltanii adaraa rabbii messenjera kan saanuu kenni kan keessa nuu kenni messenjera walittiina telegiraamii wayyaa waatsaappii wayyaa walitti jaarsummaa isin dubbanna jechuun keessan hin dagadhu galatooma ilma namaatu nagaa barbaada nagaa waa hunda caalaa isin tuffachuu yookaan immoo isin jibbuu utuu hin taane akka carraatee namootuma naannoo kana jiran maanguddoota naannoo kana irra jiran dabarfannee bakka kanatti yoo fixanne waa biraa fakkaata ammas immoo maanguddoonni beellamatanii guyyaa kanaa dhumna achirraan socho'ina jedhanii waan nu qabanii jiranuufi biyya biraatti yookiin immoo messenjera keessaan dubbiin kun hin taatu jennee guyyaadhaa eegaa turre kunoo maanguddoonnis dhufanii maanguddoo yeroo inni immoo jara shabaabaa labiyaatti argitan qofaa osoo hin taane maanguddoota abbaa keenya ta'an hedduutu dhufee dubbatee haqa nuu kaa'e jaarsa dhattus seera dhattus dubbii dhumataa kanaaf kunoo abbaa keenya kanatti si buqabii abbaa boolitti maanguddaa keenya keessaa Kuush miidiyaa neetwork illee as jira tokko isaanii nama baay'ee jaallannuuf kabajnu namni beekne jiru gara Ameerikaa kana Awustiraaliyaa kana kola dulloomanii biyya baambor keenya abbaa borii tokko shee saalii jiru shee awwal illee dhufanii dhimmoo isaan qabatee naan deebi'ee tapha ijoollee miti akka carraa ta'ee rakkoon isaan mudannaan deebi'anii akkasitti dhufanidha nama guddaa kana fakkaatu lakkii ka'aa deemaa fixannu jedhamu. Egaa dubbiin yeroo kana keessaa kaate silasi biyya duniyaa wal geessi akka carraa ta'ee dubbiin gaafa sana uumame itti yaadamee waan rabbii dubbachuudha bakka kanaan duras deebisee itti himaa ture haqa namaa dabsuun jaalladhu abbaa fedhe yoo ta'e akkasii miidiyaa labaatanii mubaarikii qabsiise maalo jettanii wal lolaa turtan argaan ture gadi ba'ee akka ulfiitti kennu qabda akka inni qabsiifne dubbachuun koo akkasinii yaada intaane keessa galtanii ilaalcha intaane keessa galtanii waan intaane dogoggora akkasiin dubbanneefani maaliif waan ta'e qulqulleeffachuun gaariidha gaafa sana walitti bu'iinsa uumame gidduu galeetanii poolisiidhaan wallalee hidhame isa kana akkasitti baradhaa dhuguma sabaa isa miidhaa immoo inni iyyuu dubbateera sa'aatii sana miira keessa galee darbachuusa ta'uu dhawsa ta'uu dogoggoran akka ta'e ofitti fudhatee maanguddoo irra immoo hin darbamaa hin darbamu eenyunu maanguddoo darbuu hin danda'u kunoo jaarsoliin abbaa keenya taanu hedduutas jiru hiriyoonni keenyas itti dabalamanii haala kanaan xumuramee afoona lillaa walii jedhamee akkasitti dhumatee jira kanaaf Ambakkee sana dhungatte boqoo nama deessee kanaaf wali yaadne torban tokko wali yaadne keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin Abba jaalladhaa kiyya maa gammad isiniin kabajaa dubbiin akkasii namoonni hedduun immoo bilbiltanii cinqamaa turtanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gara kootiin hedduun keessan bilbiltanii adaraa rabbii messenjera kan saanuu kenni kan keessa nuu kenni messenjera walittiina telegiraamii wayyaa waatsaappii wayyaa
ولتي جالس ما سندبان نجتشون كيسن ندق قالتهما المنامات نجا بروادا نجا واحد نجالا سنتفتشو يوكامو سنجيبو تونتاني أكاد راتي نموتو منانو كنا جران مانغودوتا نانو كنا جران دبر فني بكرة تو بتاني وابرا فكاتا أما سمو مانغودوني بيل لما تاني ويا كنا دومنا أشرنا سوينا جدني وان نوك أباني جران نوفي بيا براتي توكي مو مسنجر كيسا دبين كون انتا تو جنة ويا دايكا توري كلو مانغودوني سكوفاني Manguddoo kan immoo jala shabaabaa labataa gidan qabaa osoo hin taane manguddoota abbaa keenya ta'an hedduutu dhufee dubbatee haqa nuu kaa'e. Jaarsa dhattus seena dhattus dubbiin inuma dhumata. Kanaaf kunoo abbaa keenya kanatti isin qabii abbaa bolti qabi. Manguddoo keenya keessa. Manguddoon ni bila turuun kuroo. Push Media Network illee as jira. Tokko isaanii nama baay'ee jaallannuuf kabajnu namni beekan jiru kana Ameerikaa kana Awustiraaliyaa kana. Oromoon marti keessan jechaa jira Rabbi adaraa Oromummaa adaraa namummaa marti keessan jechaa walumaa gala takkaffaa irratti uummanni miidhaa jirtan kuni mee paartii manamaa kana dhiisa wala Maroo wala Jawaarii Abiyyi mee hunda kana firoomaa dhiisa akkuma namummaatti mee wallagga dhabbirmadha Rabbiin soraadhaati wallagga dhumee dhugaa Rabbi. Tariti parti ande garu parti nebra degro tokko miti sun surrakkoodha miti partiin keenya garaagara surrakkoodha miti akkuma namummaatti namni kun duu qofaaf namni gubachuu qofaaf yoo walii yaannee maal qaba Rabbi soraadhaati. Dalmarroon Hadiina jedhuun Habashaa qofa Dalmarroon sanyii nadiiti guddisa laggasaati guddisa nadiiti guddisa guutamaa waasi kanaafuu goota kenna cinaa dhaabbanna woboon gaachana keenya woboon loltuu keenya woboon gaaddisa keenya isa jalatti muqanna isa jalatti aduudheenna isa jalatti roobadheenna Dalmarroon walli cidheengee Dalmarroon Abdii Raggaasaa gaachana keenya jabeewwan keenya woboon gaachana keenya woboon dhiiga keenya diina keenya miti